Ayyaana shimaa akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanala kiyyaa hundumti keessa nagaa keessanii nagaa kiyya waaqinaa galatu. Egaan kun guyyaarraa kan ammoo kan isiniif qabadheetti dhufe sababoota bilbila keessan akka inni dafee guuta'u godhan keessaatii isan gafaa fi isa baay'ee tokko isin ajaa'ibuun isiniif qabadheetti dhufe. Egaan bilbila keenya karaalee garaagaraa guutuutti ni malata sababoota garaagaraadhaani bilbila keenya stooreejiin isaa akka inni faayiloota hedduu jalaatii hin qabanne kan godhan ni jiru jechuudha. Egaan sana immoo karaa ittiin ofirraa dhorkinu karaaleen hedduu ni jiru. Isaan keessaatii egaa mala bareedaa fi baay'ee tokko isin fayyadu isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Egaan bilbila keenyarraa akkuma beektanii namni wasaappii dhabnu hin jiru jechuudha. Hundumti keenya iyyuu bilbila keenya irratti wasaappii instaal gooneetu jechuudha kan nuun fayyadamnu. Garuu jechuudha faayiloonni nuun bilbila keenya irratti fayyadamnu keessumatti iyyuu kan wasaappii jechuudha. Hundi isaa iyyuu yoo nuun dileetii goone iyyuu bilbila keenya irra calluma jedhaniitu jechuudha kan isaan ta'an. Kanaaf kun furmaata itti argachuutii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee isin namoota wajjin waliif ergitanii kan ji'a duraa ta'uu danda'a, waggaa durallee ta'uu ni malata. WhatsAppii sana yoo dileetii gootan iyyuu jechuudha. Meegabaayitii hedduu isin jalaatii qabate jechuudha. Sagalee isin kanaan dura asoftanii dileetii gootan fa'aa jechuudha. Bilbila keessan irraa iddoo qabateetu jechuudha kan inni taa'u. Egaani sababa kanaan kan ka'e immoo bilbila keessan akka inni guutu ni ta'a jechuudha. Sababa ni ta'a jechuudha. Kanaaf furmaati isaa maal kan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan iddoo kanarraa akkuma agartanii WhatsAppii koorraa jechuudha. Wantoota garaagaraa suuraalee garaagaraa sagalee garaagaraa dookumentii garaagaraa waliif nan erga jechuudha. Isaan kun hundi isaanii bilbila kiyyarraa yoo dileetii godheyyuu ni taa'u jechuudha. Bilbila kiyyarraa dhokatanii faayil manaajarii keessatti hin argaman garuu bilbila kiyyarraa jiru jechuudha. Akkuma innaa suuraa dileetii goonuu deebisnee argachuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf isaan kanaa yoo dileetii goone bilbila keenyarraa iddoo ga'aa yookiin immoo stooreejii qofaatti firii ta'ee argachuu ni dandeenya jechuudha. Egaan kan kana ittiin gochuutii dandeenyu immoo appilikeeshinii tokkotu jira jechuudha. Aappiin kunis ofii isaatii baay'ee tokko xiqqoodha jechuudha. Hangana bilbila keessanirraa iddoo isin jalaatii hin qabatu jechuudha. Garuu faayidaa hedduu ni qaba jechuudha. Egaan aankiyya amma iddoo kanarraati WhatsAppii yoo barbaadan hin argitan jechuudha. Bilbila kiyyarraa WhatsAppii dileetii godheetiin jira isinitti agarsiisuuf jedhee jechuudha. Kunooti WhatsAppii yoo barbaade arguutii hin danda'u jechuudha. Garuu ammoon WhatsAppii koo dileetii godhee jiru keessaatii faayilli kanaan dura ani itti fayyadamaatti ture karaa WhatsAppii jechuudha. Ni jira jechuudha bilbila kiyyarraa. Kanaaf isaan kana dileetii godheetan iddoo firii ta'e argachuu danda'a jechuudha. Egaan duraan dileetii godheetiin ture ammallee meegabaayitii muraasa hafeetu jira jechuudha. Isaan kana kiliin yoo godhe irra caalaa iddoo argachaatti deemuutii danda'a jechuudha. Egaan jalqaba gaafa appilikeeshinii kana bantanii keessa seentan kunoo interfeesii isaa kana fakkaata jechuudha. Saniin booda iddoo kanarraatii egaa wanta hunda isaa meegabaayitiidhaan isiniif ka'a jechuudha. Jalqabarraa suuraa isiniif ka'a, lammaffaarratti audiyoo ni jira, viidiyoon ni jira, profaayil piikcharii wantoota garaagaraa isin fayyadamtan WhatsAppii irratti tokko tokkoon isiniif ka'a jechuudha. Isaan kana keessaatii dileetii gochuutii qabdu jechuudha isinii. Salphaadha jechuudha haalli isin ittiin dileetii gootanii. Kanaaf as jalaatii takkaamatti qulqulleessuudhaan bilbila keessan firii gochuutii qabdu jechuudha. Egaan iddoo kanarraatii amma fakkeenyaaf sagalee kanaan duraanii fayyadamaa turedha jechuudha. Kun WhatsAppii irratti baay'ee tokko kan isin ajaa'ibudha. Waggaa darbeef akka inni sagalee namaa jiru waliif ergaa ture. Iddoo kanarraa ni jira jechuudha. Akkamitti akka argame baay'ee tokko kan nama ajaa'ibudha jechuudha. Appilikeeshiniin kun eessaatii bilbila keessanirraa barbaadeetu jechuudha kan inni isiniif fidu. Kunootti ni hojjeta jechuudha. Kunootti akkuma agartanii ni hojjeta jechuudha. Sagalee kee hundasaa naaf. Kanaaf baay'ee tokko isin ajaa'iba jechuudha. Kana gaa hunda isaa dileetii gochuudhaan iddoo firii ta'e argachuutii ni dandeessu jechuudha. Akkamitti kan jedhuu fi kunootti amma fakkeenyaaf voiisii keessa nan seena jechuudha. Voiisii keessa nan seenu kunoo hammi kuni iddoo na jalaa qabatanii jiru waan ta'eef kunootti mallattoo dileetii kana tuquudhaan dileetii nan godha jechuudha. Wanta dileetii gochuutii barbaade saniin booda kunootti kiliir gootu jechuudha. Ookee jechuudhaan kun akkuma agartanii dileetii ta'eetii jira jechuudha. Inni kan biraan immoo yoo bilbila keessanirraa wanta isiniif ergame viidiyoolee garaagaraa dileetii gochuutii hin barbaadan ta'e garuu faayilli suni irra deddeebiidhaan namni kan isiniif ergee dippilikeetii ta'ee jiru yoo ta'e jechuudha. Yookiin wal fakkaataan isaa wajjin faayila sana wajjin wal fakkaatu yoo jiraate dileetii gochuutii ni dandeessu jechuudha. Isas jechuudha. Kunootti amma fakkeenyaaf ni seentu kun audiyoo jala jira jechuudha. Audiyoo keessaatii kunoo dippilikeetii lafa jedhu ni tuqxu jechuudha. Achii booda iddoo kanarraatii dippilikeetii kan ta'an faayiloota wal fakkaatan yoo jiraate iddoo kanarra isiniif kaasaniin booda kiliinii gootu jechuudha yoo inni orijinaalli isin marade jechuudha. Kanaaf egaa iddoo kanarra tuquudhaan ammallee dileetii ni gootu suuraas akkasuma aaudiyoon akkasuma viidiyoo akkasuma
wantoota barbaadan bilbila keessan irraa kan iddoo jalaa qabatu jettanii yaaddanii tootaalii isa gajallaa kana yookiin dhimma kanarraa isiniif kaa waan ta'eef iddoo kanarra aga GB tokkotti illee firii argachuutii ni dandeessu jechuudha bilbila keessanii fi kanaaf sababii bilbila keessan dafee akka inni guutu kan godhan keessaati inni tokkoo fi inni hangafaa isa kanadha jechuudha. WhatsApp keessan qulqulleessuun dirqamadha. WhatsAppiin faayiloota hedduu nu jalaa qabatee taa kan jedhu dhufanii viidiyoo kana isiniif hojjedhe jechuudha. Egaan akka inni isinitti tole akka inni isin gargaare abdiin qaba. Yaada yoo qabaattan koomentii irratti naaf barreessaa. Akka wanta isiniif hojjedhu barbaadan kamiin iyyuu immoo koomentii irratti naaf barreessaa salleen isiniin jedha. Like share gochuun immoo hin dagatinaa isin jecha yeroo taanuun deemnee galagarutti nagaan naaf turaa isinan jaaladhaa isinan kabajaa. Bye bye.